Haadha kiyya namni bitu jiraa, haadha fi qarshiidhaan jijjiiranii isa jedhuuf dargaggeessa tokko ture. Dargaggeessi kun intala baay'ee bareeddu takkaan wal jaalata turani. Intallis baay'ee jaalatti. Intalli tun isa haa jaalattu malee haadha mucaa hin jaalattu yookaayuu kabaja isaaf hin qabdu ture. Haati mucaa umriidhaan nama deemedha. Kanaaf jecha haadha kee dulloomtuu ijaanis arguu hin barbaadu jetteen. Haa ta'uyyuu malee haatis akka isheen hin jaalanne osuma beektuu mucaan akka ishee fuudhu barbaadde. Sababni isaa mucaanis baay'ee waan jaalatuufi intallis waan jaalattuufi jennaan guyyaa tokko waamtee ilma ofii fuudhi intala tana jetteeni. Jennaan mucaan rifatee akkamittan fuudha ani ishiin kabaja siin qabne yookaan siin jaalanne jedheen. Jennaan haatis lakki booda amala ofii jijjiirrachuu hin dhiistu fuudhi jetteen. Ishii jedhanii walii galanii sargii isaaniitiif qophaa'anii haatis cidha baay'ee daggastee yookaan namoota baay'ee waamtee cidha isaanii kana daggastee gaafa sargii isaanii namoonni baay'ee walitti qabamanii jedhanii yeroo seera mushurraa yookiin cidhaa kana gaggeessuuf jedhanitti intalli akkana jetteeni. Haadha kee dulloomtuu kana ani ijaanis arguu hin barbaadu gurguri ammuma tana jetteeni. Mucaanis aariidhaan lafaa ol utaalee akkana jedhe namoota sargiidhaaf walitti qabamanii jiran safuun dura dhaabbatee haadha kiyya namni narraa bitu jira jedhe yeroo 3 walirra qabee aariidhaan. Nama tokkorraayyuu deebii dhabe. Namoonni achi jiran hundi isaanii gadda keessa galanii boohaa turan. Jennaan mucaan intalatti yookaan mootiyyuu mushurritti as garagaree argitee jedheen haadha kiyya namni bitu hin jiru. Haadha kiyya namni narraa bitu hin jiru yookaan immoo haadha ofii namni qarshiitti jijjiiru hin jiru jedheen. Sababni isaa haati tiyya widdii waan taateef qarshiin ittiin bitaman lakkoofsa hin qabu yookiin ammoo herregamee hin kaawwamne jedheen. Kanaafuu haati tiyya yoomiyyuu hin gurguramtu yookiin qarshiidhaan hin jijjiiramtu. Namni haadha kiyya bitus hin argamu yoomiyyuu jedheen. Ani garuu haadha koo nan bita jedheen. Si garuu sin gurgura yookiin siniika jechuudhaan qalabatee ishiidhaaf qopheesse. Ishii irratti darbuudhaan haadha ofii qabatee yeroo inni deemuuf ta'utti namoota sargii walitti sassaabaman san keessaa tokko duuka deemuudhaan akkana jedheen. Intala nan qabaa garuu bakka ati yaaddes yoo si hanqatte hin beeku na duuka deemi jedheen. Jedhee mucaa kana fuudhee mana ofiitti yeroo dhaqu intala baay'ee bareeddu takka arge. Jennaan wal jaalatanii akka isaan walitti wal fuudhanii bultii waliin ijaarratan taasisan. Jennaan wal fuudhanii isaanis waliin jiraachaa turan. Baay'ee wal kabajan turan. Haadha isaas baay'ee kabaji isas baay'ee kabaji waliin jiraachaa turan. Haati isaa baay'ee gammaddee gammachuudhaan ilma abbaa fakkaatu akka argitu hawwaa turte. Osuma akkasiin jiraatanuu isheenis deessee waliin daa'ima argatanii waliin jiruu bareeda gaarii jiraachaa turan. Kanaaf jecha namoonni wal jaalatan hundi si qofa jaalatanii kan abbaa kee jibban si qofa jaalatanii kan haadha keetiif kabajaa hin kennine yoo ta'eyyuu bu'aa hin qabu. Kanaaf jecha mootiyyuu Waaqayyo waan si kenne yookaan mootiyyuu waan qooda keeti jedhee ganama si lallabe yoomiyyuu si jalaa hin fudhatu.